Jala ijoollee tokko maal jedhaa jiru dhiifama nuu godhi kan jedhaantu jiru dhiifama dhimma darbe akka darbetti darbeera gara yaala keetii rabbi si haa geessu nagaadhaan deemi bakka seeqatetti immoo waan humna keenyaa keessumaan waan goonu hin goona nuyi ati godhaa ittiin ofiin isaa ittiin miti garuu jechati islaamummaa rabbi namaa kenna rabbi namarraa fudhata jette sana dhibbaan dhibba wallaahi narri fadhiyan yerooti nu dhiisii adaraa yookiin immoo akkaawuntii kee ergi birii nu gargaartira jettu wallaahi nanne heyan dhiifama guddaa si jeera ijoollee tokko dhiifama si jeani ani waa'ee keetii miti waa'ee obboleessa keetii irraa iyyuu naasoo kana booddeen dhiifama guddaa. Jazakallah. Ulfina argadhu mu beeko hawaasi bal'aan kunis dhiifama nu godha. Dhaabamu takka abdii dhiifama. Okay dubbadha abdii. Hawaasi bal'aan kun walumaa galatti miiraanis haa ta'u wallaalummaadhaan waan isin mufachiisan dhiifama. Egaa dubbiitu dubbii fidaa dubbiin fidumoo baay'eensaa hin fakkaata baay'eensaa isuma inni fakkaatus inni isa ta'es hin darba waan hundammoo akkuma sila jedhee miiraan haasofna osoo hin taane gaafa miirri dhumu nama taane haasofna waa'ee intala san immoo namni hidhamee yookiin tortoreechi keessatti garafameef madaan koo naan fayyuu gurri koo naan deebi'u dhukkubbiin koo naan hir'atu waan naa godhu takka illee hin qabu yoo cinqatii malee namni beektu tokko gaafa iddoo tokkotti rakkatu nagaa dhabuurraan kan hafe bu'aa sii buusu tokko illee hin qabu waa'ee miliyoona 16 yoo ta'e immoo miliyoonni 16 naaf xiqqaadha miliyoona 10 yoo yaalame miliyoonni 6 maal naa godha nama abjuu qabu waan nama mul'ata qabudha madrasaa ijaaruun barbaada masgiida ijaaruun barbaada mana barumsaa ijaaruun barbaada mana barumsaa akaadaamii kan islaamaa ijaaruun barbaada kumi miliyoonni 16 anaaf xiqqaadha utuma ta'eyyuu hin taaneefu malee innaa so kana miti kana gararraadha mul'anni koo jechuu barbaadeeni jazaakumullahu khairan wallahi warri kallattii garaa garaatti rifattanii ammallee afwaan dhiifaman isiniin jechuu barbaada kanarraan kana fimuu beeku bacame ulfaadhu mana keerratti carraa akkasii nu kennuu keefi akkasumallee obboloonni koo ulfaadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbachuun atuu gartee carra qabeessa antaruma jedhamu beekala ta'uumi haasawwan dheeressinu. Dubbii lafee qabu dubbii jajjabaa soofte galatoo bulfadha akkasi namaaf kabaja kennuu dhugaadha malee inni koomentiidhaan iyyan kuni dubbii erga dubbiin badee keen shiboona dubbadhu eegaa tokko dubbadha. Boona. Hayyee uffata keenya galatooma waan kana hawaasni keenya akkuma hamas dhagoo barbaadu toltuu dhaga'uu haa barbaadu sheeris godhaadha mee wal yaama duraan dursa obboleessa keenya abdi baga rabbi si baase baga rabbi si hambise yoo maalillee taate namni yoo walillee qeeqe yoo waa waliinillee jedhe hammeenya irra namni wal jaalatu hin jiru ani waan tokko keessatti garaana nyaate ilmi namaa kuni gaafa nama bira dhaabbatu waa masarsaraa itti naqanii yookaan dirqiidhaan gurra qabanii fidee nama bira dhaabbatu namni ofii jaalatee nama bira dhaabbata haga guyyaa hardhaatetti namoota waa dubbataa jirullee inuma agarra jechoota amma abdiin fayyadamaa ture keessatti mubaarakas waan jedhe qaba abdiillee waan jedhe qaba jecha abdiin dubbate keessatti jecha obboleettii teenyaa ni dubbate osoo nama biraa taate jecha san namni dubbatu keessatti ilaaluu qabdanii jechuudha maaliifu osoo gartee hadha akkasitti miidhaa agarsiisan namarraa namni qaqqabee maaliyyuu haa ta'u jala bu'ee seeraan hordofatee miidhaa fi san yoo adda dhufu arguun waan san yaadata kan hundaa dhiisee kaleessa bu'aa bu'een wajjin darbite kaleessa na fayyadee jirti ani gartee jechi inni jedhu sunu na ajaa'ibee jechuudha walumaa galatti immoo beetis galatoomi namni nama kanaa waan jenne hin jiru garuu gaafa abbaa gurra isaa irraa dhagayan jecha namaatii miti jecha nama kanaa gaafa dhagaa waatu namatti dhagahamaa jechuudha obboleessaa fi inni garaagarummaadha. Maali namni kamiyyuu mataa ofii irratti masuula malee abbaa biraa irraa gaafatamuu danda'u. Abdii fi addisuuni jalqaballee namni karaa islaamummaa dhufe abdiidha. Osoo abdiin hadha ka'ee achi deebi'ee dhugaadha kaleessa addisuun isa jala dhufee isa biraa deebi'ee jechuu dandeenya. Namoonni tokko waan tokko dubbataa jiran jara keenya yoo wal godhuufillee miti biiliyeenaan illee osoo ka godhaniif taate bakka inni fayyaa hin qabne miti bakka inni fayyaa qabutti yoo godhan ilma Oromooti. Homaa ormaa waan goone. Ormi nuu kana lama sadii nama saamuu danda'a. Obboleessi keenya miidhamee dhukkubsatee dhukkuba isaa cinaa dhaabbanne hadda immoo gadi baay'ee namni gartee osoo inni dhukkubsatu dhukkuba isaa irratti waan kaleessa kenneef saniin gaafa deebi'ee namaa waa dubbatu kun xiqqeenna. Walumaa galatti obboleessa keenya abdiisitti hin dhagaa'imini kallee namni amantaa ka qabatuu fi ofiif malee namaafi miti. Amantaan ka dhuunfaati ka obboleessa keetiiti miti kan keeti malee kiyyaa miti kan keeti miti namni qabrii ofiitti amanaa jechuudha. Kanaaf
tarii dogongori akka gastii lamaatis keessatti ta'uufillee ta'u namni yoo waa dubbatee jiraate anas gama kootiin dhiifama garuu hin hubanne an dhugaa rabbi akkanatti hubadde akka biraati. Jechama mubaarakaasaa ture anillee deeggaraa ture jala kana dhaabadde garuu akkasii miti dubbiin jecha isa afaanii bahu dubbiin nuti kalee soobanne waladdaa jechuudha. Kanuma jechuu barbaadee hawaasa keenya warri gara malee fudhatan addisuun deemuu danda'a abdii fi addisuun garagara. Abdiin kaleessa gubatee qaamni isaa miidhama keessa jira. Miidhama san keessatti illee osoo inni gartee kaleessa amantaa kana keessaa bahetti akkas dhaabbatanii waa dubbatan namoonni lafarraa ka'aniiti akkasii jedhee dubbatullee jira jechuudha. Kanaafuu osoo walii hubanne ragaadha jechuun barbaadee galatooma. Ulfaadhu baay'ee sababan taanu baay'eetii namaatiif sababan taanu galiitiidhaaf sababa taana malee deemsa namaatiif sababa ta'uu barbaadu gara kootiini obboleessa sana. Deeqaa tokkittii kun hojii kun dubbatan deeqaa tokko dubbadhaa dhaamsa dhaamaafi. Mubaarak daqiiqaa takka qofa naa kenna. Dubbadhu. Abdii Raggaasaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii hundaa'ol amma jechoota namaa barreeffama namaa laaltee sitti hin dhagaamini amantaa kana barbaaddee itti dhufte rabbitu keessa si qabataa rabbi si haa tursiisu amantaa kana keessa jechoota namaa laaltee waan hin taane keessan seenini namni gaafa waa barreessu ka amantaa kana hordofu qofaa miti hin beeyta hordoftoota amantaalee garagaraatu as jala jira. Kanneen jibbiinsa sii qaban kanneen amantaa kana keessa jiran kanneen ajandaa barbaadan waan barbaadan jechuu malu dhugaa jettee haadha manaa kan kee himata itti banuu osoo barbaadde har'aa miti inumaa'uu jette nama abukaatoo tokko ittiin bitannee jette namoonni hedduun na dubbisanillee an dubbisuu hin dandeenye gaafan ofitti deebi'ee dubbisuu danda'a jedhee jette ani baay'ee natti tolte baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa. Gargaarsa kan kee kan tarellee kan dhufullee yoo barbaachise si waliin jirra wanti ati gochuu qabdu tokkoffaa of ta'uudha ofitti deebi'uudha tiiktookii kanarratti manuma nama hedduu deemtee mataallee of hin dhukkubsini mubaarak caarraa kanaan galatoomii saayikoolojii namaa ijaaruun bira dhaabbachuun tumsa ta'uufin barbaachisummaa qaba caarraa kanaan mubaarakiin. Ulfaadhu baabaako. Ati immoo Abdii wanti ati gochuu qabdu manuma namaa suuraa kee maxxanfatanii ta'an hunda dhaytee ibsuuf hin barbaadin sitti mee jiraan ilaal mubaarakatis kana ittiin namni nama amansiisuu hin dandeettu tokko asii yoo amansiifte tokko asii hin banata hunduu akka ati dhaytu barbaada vaariyaalii manaa barbaada fooloo barbaada siigalee of argisiisuu barbaada namni baay'een jala dhaqanii halaalanii barbaada. Kanaaf mana namaa deemtee tiniin saayikoolojii keellee of hin miidhini si jaalanna si kabajnaa. Wallaahi jalqaban jedhanii baabaa nu keessaa dubbattee galatoomuufadha. Jalqaban jedheen kan. Kanaaf dhiifama wajjin hundi keessanuu warri as jala jirtan warri waan hin taane barreessitan nama kana haasaa isaallee argaa jirtanii haala inni keessa jirullee argaa jirtanii. Cinaa gara bitaa kanarra fuula isaa argeen ture ani viidiyoo isaa orjinaalallee namni itti dhiyaatu keessan naa erge baay'ee tokko natti dhagame wallaahi sucheeshinii kana keessa taa'ee tasgabbaa'ee namaan wajjin haasa'uun isaatu waan ajaa'ibaati namni kun jabaadha dhiisa hin tuqina rabbi sodaadha rabbuma keessan sodaadha balaa hundaa rabbi namaaf fida rabbi namarraa fuudha haadha manaa kootiin araaramuu dandeenyaa jedhe namni wallaba. Seetanni waan naman goonan jiru lubbuuyyuu nama baasa. Kanaaf lubbuun namaan baane namni kun lubbuun jira rabbi ofitti haa deebisu rabbi haa fayyisu rabbiin olitti haa deebisu. Ani kanuman dubbadhamuu beekoo galatoon. Ulfaadhu Dr. Hamza dubbadhu. Dafaaqa. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu siin jechuun barbaada. Haasaan haasoo barbaade tokko muubeen jalaatti fudhatee natti toleera yaadicha chumarratti bakka nan liqimsa deeman dhiise sunis haadha warraa isaa wajjin rakkina inni qabu aguma amantii musliimaa kana jaallatee keessa isaatiin lubbuu isaa fudhateera yoo ta'e ammallee haadha warraa isaa kan haalattiin itti deebi'ee inni araarfatee amantii isaa kana jabeeffatee ittiin jiraatu nutillee hunduma hawwii hunduma keenyaatti baay'isawwe miidhama kee qofa otoo hin taane mucaan sunis akka miidhamaa jirtutti waan sin gidduu jiru siif rabbii keessantu beeka. Wanna sana hunduma akkuma yaada keetti deebitee gar tokkotti gootee amma garuu yaada keessan jijjiirrattanii lamaanuu amantii keessaniif jecha dhiifama walii gootanii dhuguma amantiin keessan lamaan keessan jaallatootee jechaadha.
keessaniin dhiifan walii gootanii mucaa kanallee rakkoo isheen keessa jirtu keessaa baastee atillee rakkoo keef si bukkee dhaabbattee akka isheen si yaalsistu haala mijeessitee etoo walitti deebitanii uummanni kun akka lubbuutti sin jaalata jedhee yaada. Gargaarsiif ta'e sin xiqqaata jedhee uummanni si bukkee dhaabbachuu danda'a. Kanaaf Mubaarak yaadan barbaadne jalaa dubbattee kana siin jedhu kanaafidha. Yaada quubsaa na taasisee guddaa galatoomaa naa jiraadha. Yooni dogoggoree dhiifama naa taasisaa jechuun barbaada.